Hai barattoota kan jirtu nagaa keessanii paartii lammaffaatii walitti deemnee jirra. Polynomial function paartii jalqabaatiin ilaalee turre gireettiin yuunituu jechaadha. Har'a immoo kan ilaallu theorems on polynomial isa jedhu ilaalla. Theoremiidhaan hedduutu jira, isaan hundayyuu tokko tokkoon ilaalla. Inni jalqaba polynomial division theorem isa jedhudha. Polynomial division theorem inni jennuun kun maal akka ta'e ilaaluudhaan jalqabna. Polynomial division theorem, if f of x and d of x are polynomials such that d of x is different from 0 and the degree of d of x is less than or equal to the degree of f of x, then there exists a unique polynomials q of x and r of x such that isaan kun immoo seetan q of x in jennuun kun quotientidha, r of x in jennuun kun ammoo maayini remainder jechaadha. Inni biraa immoo f of x kan ammoo d of x dhaaf yeroo jechaadha. Isa kana kan ilaallu example dhaan bal'inaan ilaalla. Isa kana haala kamiin barreessina? F of x equal to d of x times q of x plus r of x ta'a jechaadha. Where r of x is equal to 0, r of x kun ammoo remainderiin yeroo 0 ta'etti, or the degree of r of x is less than the degree of d of x. Yookiin ammoo degree r of x kana degree d of x ti gadi yeroo kan ta'u taate maal ta'a? Isa kana haala kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. If the remainder r of x is 0, r of x kun 0 yoo kan ta'u taate ammoo maal jedhama? d of x divides this f of x exactly. Kana jecha amma inni remainderiin 0 yoo kan ta'u taate d of x yookiin ammoo divisoriin kun dividend yookiin ammoo f of x isa jennuun kana exactly maal godha? Divide godha jechaadha, ni hira jechaadha. Kana jecha fakkeenyaaf isa kana fakkeenyaaf 10^3 yoo kan jennu taate 10^3 akka example itti fudhanne 10^3 yeroo hiruu meeqa ta'a? 3 ta'a jechaadha. 3 ta'ee 3 baay'isuun 9 ta'a, yeroo irraa hir'isnu meeqa ta'a? 1 ta'a jechaadha. Kana keessa amma f of x meeqa? f of x f of x 10 dha. d of x ammoo maal jennee jira? d of x divisory jennee jira. Hiraan yookiin ammoo qoodaan meeqa? 3. Inni biraa ammoo q of x quotientiin ammoo q of x gaheen isaanii meeqa? 3 jechaadha, tan gubbara jirtan isii tana. Inni biraa ammoo r of x dha. r of x ammoo meeqa? 1 dha jechaadha, remainderiin tokko waan ta'eef. Kanaafuu bifa kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo r of x kun yeroo 0 ta'etti d of x kun yookiin ammoo 3 kun 10 guutumaan guututti yookiin ammoo exactly maal godha? Ni hiraa jennee ibsuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf 9 hiruu 3 yoo jenne kana keessaa f of x 9, d of x meeqa? 3 ta'a jechaadha. Inni biraa immoo quotientiin isaanii meeqa? 9 yeroo 3 hirru 3 ta'a. 3 baay'isu 3 9 yeroo irraa hir'isnu 0 ta'a jechaadha. Kana keessaa amma q of x 3, inni biraa immoo r of x 0, remainderiin 0 ta'e jechaan ammoo maa inni lakkoofsi kun guutumaan guututti kanaaf ni hiramaa jechaadha, haftee tokko malee. Yookiin ammoo inni kun 9 kana haftee tokko malee ni qoodaa jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Kanaaf inni polynomial division theorem jennuun kun akkuma argaa jirtan bifa kanaan ibsama. Isuma beektan, isuma lakkoofsaan beektan san garamitti jijjiirameeti gara polynomialitti yookiin ammoo polynomial function yeroo ibsinu haala kamiin ibsinaa isa jedhudha. Example dhaan haa ilaallu. Example dhaan fakkeenyaaf akkuma misni kenne kana jechaadha. Fakkeenyaaf example kana keessatti amma for each of the following pair of polynomials find the polynomial q of x, r of x such that f of x equal to d of x times q of x plus r of x kan ta'e barbaadiidha. Kana keessa nootiin tun maal jetti? If the remainder r of x is 0, then d of x divides f of x exactly jennee jirra. And we say division is exact jennaan jechaadha. Yeroo remainder yookiin ammoo hafteen yeroo 0 ta'etti division maal jennee ibsina? Exact dha jennee ibsuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu maal jedha inni kun? Kana keessa maal barbaadedha? q of x fi r of x barbaadedha. Fakkeenyaaf inni kun f of x d of x dhaaf yeroo hirru ilaallee jira. Isa kana kam jala kanatti barreessina? Inni f of x jedhu kun asitti barreessina jechaadha. x cube
minus 1 jennee haala kanaan barreessina. d of x ammoo x minus 1 asitti barreessina jechuudha. San booda yeroo hirrutti kam irra jennee jirra isa kana jalqaba x kanaaf irraa x cube x dhaaf yeroo hirru x 3 keessaa x tokko keessaa balleessuudha jechuudha. Maaliif ni jedha jira x cube hirru x jechaan xin takka balleestii kan gubbarra nuuf hafe meeqa x square dha jechuudha. Kanaafuu kan as nu gahu x square ta'a. X square kana yeroo baay'isnu x cube ta'a. San booda ammas baay'isuu irratti yeroo baay'isnutti kanaanis ni baay'isna jennee jira. Kanaafuu x square minus 1 yeroo baay'isnu minus x square ta'a jechuudha. San booda isa kana walirraa hir'isna. Yeroo walirraa hir'isnu kun 0 ta'a jechuudha. Inni kun ammoo negatiivtuun kana ni baay'isi waan ta'eef meeqa ta'a? Pilaasii ta'a. Kanaafuu x square ta'a jechuudha. Inni kun x square ta'a. Minus 1 ammoo akkuma jirtutti gabbuutii jechuudha. San booda amma r of x digriin r of x hanga d of x kanaa gadi ta'utti ni deemna waan ta'eef kanaafuu inni kun akkuma argitan digriin isaa meeqa 2 kan kana ammoo tokko. Kanaafuu ammas ni hiramaa jechuudha. Kanaafuu x square kan x dhaaf yeroo hirru meeqa ta'a x ta'a. Kanaafuu lamaan isaanii akkuma argitan kunis positive kunis positive. Kanaafuu asitti maal barreessina plus x barreessina jechuudha. San booda x dha yeroo baay'isnu x square ta'a. Minus 1 yeroo baay'isnu minus x ta'a. San booda inni kun lama wal balleessaa. Inni kun ammas pilaasii ta'a. As negatiiva jira as negatiiva waan ta'eef kanaafuu x minus 1 dha jechuudha. San booda inni kun akkuma argitan kanaafi kun amma wal qixachaan yeroo walii hirru gaheen isaanii meeqa ta'a tokko ta'a jechuudha. San booda yeroo ittiin baay'isnu x minus 1 dha. Kana walirraa hir'isnaan maal arganna 0 arganna jechuudha. Kanaaf kan barbaade jedhamne amma q of x fi r of x dha. Q of x maal jennee jirra quotient yookiin ammoo gahee kana. Gaheen isaanii kanaafuu x square plus x plus 1 kana jechuudha. Q of x isa kana ta'a. R of x ammoo 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan yeroo ibsnutti inni kun x square plus x plus 1 kanaafuu sirrii jirra. Remainderiin akkuma argitan 0 dha jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu ammoo inni itti aanu amma isa kana bifa kanaa yeroo ibsnutti akkam jennee ibsina x cube minus 1 equal to d of x x minus 1 dha. X minus 1 times san booda maal jedha q of x d of x times q of x plus r of x waan ta'eef d of x meeqa x square plus x plus 1 remainderiin ammoo 0 waan ta'eef plus 0 jennaani. Kanaafuu 0 tana dhiisuu dandeenya waan ta'eef bifa kanaan maal godhuu dandeenya f of x equal to d of x times q of x plus r of x dhaan bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Example lammaffaan ammoo kana yeroo hirru amma kana yeroo hirru ammas maal goona isa kana deebinee kanaaf irraa jechuudha. Kanaafuu resultii kenna haala kamii arganna yeroo hirrutti minus 2 x cube plus x square minus 3x plus 7 meeqaaf irraa d of x dhaaf kana jecha x square minus 1 dhaaf irraa jecha x square minus 1 isa kana yeroo hirru kan maal ta'a minus 2x ta'a jechaadha. San booda yeroo ittiin baay'isnu minus 2x cube ta'a. Yeroo minus 1 dhaan baay'isnu immoo plus 2x ta'a jechaadha. Plus 2x dha. Kanneen lama yeroo walirraa hir'isnu inni kun 0 ta'a. Kun ammoo akkuma argitan asitti pilaasii dha. Kanaafuu negatiiva yeroo baay'isnu tuni maayinasii taate jechaadha. Kanaafuu inni gubbarra jirus maayinasii waan ta'eef maayinas inni isa kana jalqaba gadi buufan akkuma jirutti x squarein waan irraa hir'atu waan hin qabneef kan ammoo minus 3x asittuun maayinasii waan jirtuuf as pilaasii sana maayinasii gooti jennee jirra. Kanaafuu minus 5x ta'a jechaadha yeroo wal ida'amu. Lamaan isa minus 2x fi minus 3x plus 7 akkuma jirtu gabbuuti. San booda isa kana x square dhaaf yeroo hirrutti meeqa ta'a waan ta'a jechaadha. San booda x square dha yeroo baay'isnu x square ta'a minus 1 dha yeroo baay'isnu minus 1 ta'a jechaadha. Kana lama yeroo walirraa hir'isnu inni kun 0 ta'a. Inni minus 5x akkuma jirtu gabbuuti. Minus 5x maaliifi asamma jala kanan x kan of biraa qabu waan hin jirreef x square dha. X square badee jira. Kanaafuu kan irraa hir'atu waan hin qabneef like termiin isaa wal fakkaatu waan hin jirreef akkuma jiru gabbuufannaa jechaadha. Intun ammoo pilaasii taati siintun as maayinasiidha as maayinasiidha. Kanaafuu pilaasii taati 7 wajji yeroo waliidhaanu plus 8 taate jechaadha. Kanaafuu d of x minus 2x q of x jechuu kiyya
q of x minus 2x plus 1 ta'a. d of x ammoo r of x ammoo minus 5x plus 8 ta'a jechaadha. minus 2x plus 1 minus 2x plus 1 sanboota ammoo minus 5x plus 8 minus 5x plus 8 jechaadha. Kanaafuu rimeendari fi kooshantii haala kanaan argachuu dandeenya jechaadha walii hiruudhaan. Inni itti aanu isa kan akkuma amma hojjetaa turreetti hojjettanii uumamaan ulfaatu hin qabu hiruudhaan hiruma qofaa sanboota q of x fi d of x barbaadaadha. Haalumaan barbaadaa turreen barbaaddan jechaadha hiruudhaan. Remainder theorem inni biraa immoo remainder theorem isa jennuunidha. Remainder theorem inni jennuun ammoo let f of x be a polynomial of inni kun waa'ee remainder haala kamiin barbaadna isa jedhu kan ittiin hojjennudha jechaadha. Remainder fakkeenyaaf isa inherent barbaade yoo jedhamte taate yoo jedhamte haala kamiin barbaadde isa jedhu argatuudhaaf remainder theorem kana fayyadamuudhaan maal goona barbaaduu dandeenya jechaadha. Kanaaf let f of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and let c be any real number if f of x is divided by a linear polynomial x minus c, then the remainder is f of c ta'a jechaadha. Kanaafuu kana jechaan inni f of x fakkeenyaaf digriin isaa greater than 1 yookiin ammoo equal to 1 yoo ta'e kana jechaan inni kun digriin isaa tokko waan ta'eef isaa ol yookiin ammoo maal ta'uu qaba isaa wal qixa ta'uu qaba jechaadha hiramuudhaaf. Digriin isaa fakkeenyaaf kan kanaatii gadi yoo kan ta'u taate hiramuu hin danda'u waan ta'eef sababa saniif maal ta'uu qaba greater than 1 yookiin ammoo equal to 1 dha jechaadha. Kanaa 1 waan ta'eef sanboota maal goona isii as jirtu tana fakkeenyaaf si as jirtu tana akkuma argitan asitti maayinasiin turte remainder yeroo goonu ammoo f of c goone hojjannaa jechaadha. Kana jechaan poozitiiva keessa galfannee hojjannaa jechaadha. Yoo poozitiiva ta'e immoo gara negatiivaatti negatiiva godhuudhaan haala saniin hojjannaa jechaadha. Kana jechaan maal jechaadha fakkeenyaaf x plus 2 yoo ta'e nu ammoo maal goona f of minus 2 dhaan hojjannee kan nuti argannu sun remainder ta'a jechaadha. f of x keessa equation f of x dhaan nuuf kenname keessa bakka x minus 2 galfatuudhaan remainderiin deebii nuti argannu san ta'a jechaadha. Yoo ammoo x minus 2 ta'e ammoo maal goona f of 2 goona jechaadha. Kanaafuu deebiin kenna kan nuti argannu sun remainder ta'a jechaadha. Kanaafuu yoo negatiiva ta'e poozitiiva galfatuudhaan yoo poozitiiva ta'e garuu negatiiva galfatuudhaan hojjannaa jechaadha. Remainder theorem isa jedhu kana. Kanaafuu examplein yoo ilaalle fakkeenyaaf kan amma in each of the following pair of polynomials use remainder theorem to find the remainder jedha. Remainder barbaaduudhaaf maal goona remainder theorem kana fayyadamuudhaan argannaa jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan remainder nu gaafatti. Kanaafuu processii long division processii san deemu nurraan eegamu jechaadha yoo remainder nu gaafate. Amma fakkeenyaaf remainder kana beekuudhaaf maal goona turre f of x kana d of x kana hiruudhaan lakkoofsa kana akkuma argitan kana hiruudhaan karaa dheeraa deemuudhaan arganna turre. Remainder karaa san argatu dandeenya. Garuu karaan salphaan maayini remainder theorem kana fayyadamuudhaan argannaa jechaadha. Remainder theorem ammoo maal jennee jirra fakkeenyaaf f of x equation nuuf kenname isa kana. Equation nuuf kenname kana ta'a jechaadha. d of x ammoo maal jedha x plus 1 isa jedhu kana. Kanaafuu amma remainder argatuudhaaf f of maal goona asitti positive 1 waan ta'eef f of minus 1 goone hojjannaa jechaadha. Kana jechaan equation kana keessa bakka x hin jiru kamiyyuu minus 1 kana galfatuudhaan deebii nuti argannu maal ta'a remainder ta'a jechaadha. Kanaafuu 2 into x cube waan jedhuuf bakka x amma maal goona minus 1 galchuudhaan x in cube waan ofirraa qabduuf cube galchina sanboota plus 5 inni biraa immoo x square jedha sitti bakka x ammoo maal galchina minus 1 galchina square waan taatuuf square goona jechaadha. Sanboota plus 3 goone bakka x ammoo minus 1 galchina power in c waan taateef akkasuma dhiifna kan jiru ammoo lakkoofsa akkuma inni jirutti barreessina jechaadha plus 2 jechuudhaan. Sanboota inni kun 2 into minus 1 cube yeroo goonu minus 1 mataa inni biraa immoo plus 5 into 1 square yeroo goonu minus 1 jechaadha. 1 ta'a positive ta'a. Sanboota isa kana yeroo ittiin baay'isnu minus 3 ta'a. Sanboota plus 2 ta'a jechaadha. Sanboota isa kana yeroo ittiin baay'isnu meeqa ta'a minus 2 inni kun ammoo plus 5 minus 3 plus 2 jennaani. Sanboota akkuma argitan 2 tuni 2 tanaan ni baddi. Maaliif positive fi negative waan ta'aniif kana lama yeroo walirraa hir'isnu deebii nuti argannu meeqa ta'a 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu remainderiin keenya yookiin ammoo array of x
meeqa ta'a? Rimeendariin jechaadha lama ta'a jechaadha. Kanaafuu eedhaaf deebiin keenya meeqa ta'a? 2 ta'a jechaadha. Akkuma asitti argitan 2 ta'a. Sanboota isa kanas maal goona? Isa kanas haaluma saniin bakka x maal galfanna? 2 galfannaa jechaadha. Asitti neegatiif waan ta'eef. Kanaafuu bakka x kana 2 galfannee yeroo the power of 4 yeroo goonu meeqa ta'a? 16 ta'a. 16 ta'uu 3 meeqa ta'a? 19 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebii haala kanaan argachuu dandeenya jechaadha. Bifa salphaa ta'een haala kanaan argannaa jechaadha. Isa kana ammoo -1 dha waan ta'eef asitti ka galfanna ammoo waanii galfannaa waanii paawarii kamiinuu yoo kan baay'isin taate maal ta'a? Waanii ta'a jechaadha. Kanaafuu asitti inni kun x the power of 35 hin jedhu kun waanii ta'a jechaadha. 1 the power of 35 jechaan waaniidha plus isa kanas 5 times 1 the power of 24 jechaan waanii ta'a. Sanboota minus x the power of 9 jedha 1 the power of 9 yeroo jennuun waanii ta'a jechaadha plus 9 akkuma jirtutti barreeffannaa jechaadha. Sanboota waaniin tun waanii ta'an ni badde negatiiva positive waan ta'aniif inni kun 5 dha 9 wajji yeroo wal idaanu meeqa ta'a? 14 ta'a jechaadha. Bifa kanaan hojjannaa. Ammas isa kanas d irra isa jiru kana -1 galfanna isa kana -1 galfanna bakka x -1 yeroo galfannu isa kana 55 times 55 into -1 the power of -1 plus 100 jedha. Sanboota inni kun akkuma argitan -1 power isaa ammoo poweriin kun akkuma argitan 200 yoo ta'e amma even jedhama. 200 evenidha. 200 takka ammoo oodidha jechaadha. Lamaaf yeroo haftee waan qabuuf. Kanaafuu even yoo ta'e positive ta'a poweriin isaa, even ta'e negative yoo poweriin isaa even goone yoo kan ittiin baay'isuun taate maal ta'a? Positive ta'a. Negative ammoo yoo poweriin isaa kan oodii ta'u taate negative ta'a jechaadha. Kanaafuu inni 201 inni jedhu kun oodiidha. Kanaafuu negative ta'a jechaadha. Kana jechaan 55 into -1 ta'a jechaadha plus 100. Sanboota inni kun 55 times -1 minus 55 dha plus 100 yeroo goonu meeqa ta'a? 45 ta'a jechaadha deebiin keenya. Kanaafuu haala kanaan hojjannee argachuu dandeenya jechaadha. Akkuma argitan baay'ee salphaadha. Riimeendarii barbaaduun riimeendar teeramii fayyadamuudhaan yeroo barbaadnutti baay'ee salphaadha. Kanaafuu bifa kanaan isa kana ni hojjettanii jechaadha. Inni biraa example kan yeroo ilaallamu example kun maal jedha? When 3x cube minus 4x square plus b minus 5 is divided by x minus 2, the remainder is 10 jedha. Find the value of b. Kana jechaan amma lakkoofsa kana yeroo x minus 2 kanaaf hirree remainder nuti argannu 10 dha jedha. Kanaafuu b kana barbaade jechaa jira. Kana jechaan ammas kan nuti fayyadamnu remainder nuuf kennee jira waan ta'eef remainder teeramii fayyadamnaa jecha. Remainder teeramii fayyadamuudhaan argachuu dandeenya. Bakka x maal galfanna? 2 galfannaa jecha. Negative waan ta'eef positive isin jedhee jira. Kanaafuu maal goona? 3 into x 3x cube minus 4x square plus b minus 5 in maal nu jechaa jira? Inni kun f of 2 dha yeroo hojjannutti meeqa nu jechaa jira? 10 dhaan jechaa jira rimeendariin. Kanaafuu bakka rimeendarii ammoo rimeendarii fayyadamuudhaaf bakka x maal galfanna? 2 galfanna jennee jira. Kanaafuu 3 into 2 yeroo galfannu to the power of 3 goona minus 4 into to the power of 2 goona plus b minus 5 equal to meeqa nu jedhame? 10 jedhame jechaadha rimeendariin. Kanaafuu isa kanaan fakkeenyaaf 3 times inni kun yeroo cube goonu 8 ta'a. 3 yeroo baay'isnu 24 ta'a jechaadha. Inni kun ammoo square yeroo goonu 4 ta'a. 4 yeroo baay'isnu 16 ta'a. As negative waan jirtuuf negative 16 goona plus b minus 5 equal to 10. Equal to 10 dha. Kanaaf akkuma argitan amma lakkoofsa inni kunniin kanas keessa jiran hundi isaaniitu lakkoofsa b dhaan maletti. B kanaaf argachuu dandeenya jecha lakkoofsa gara tokko fiduudhaan. Gara tokko fiduudhaan duratti isa kana sumatti salphisu 24 hir'isuu 16 hir'isuu 5 ida'uu baa wal qixata 10 jennuuni. Amma kaniin lamaan negatiivota lama yeroo walitti dabalu meeqa ta'a?
meeqa diidamii tokko ta'a jechuudha. Negatiiva diidamii tokko ta'a. Kanaafuu diidamii afur hir'isuu negatiiva diidamii tokko eda'uu ba wal qixa teenii jechuudha. Sanboota kana yeroo walirraa hir'isu meeqa ta'a? 3 ta'a. Plus b equal to teeniidha. Sanboota b argatuudhaaf maal goona? 3 ishee dabarsinaa jechuudha. Yeroo ishee dabarsinu maal taati? Negatiiva taati. Asitti positive waan ta'eef. Kanaafuu b equal to 10 minus 3 jennaan jechuudha. Mallattoo wal qixaatiin ala yeroo ishee dabarsinu fuunii gara yeroo dabarsinu negatiiva ture gara positiivaatti ka positiiva ture gara negatiivaatti akka jijjiiramu ni beektan jedhee yaada. Gara naan fakkeenyaaf 10 kana isoo gara nafinne maal ta'a? Gara minus 10 tti jijjiirama jechuudha. Kanaafuu b'n meeqa ta'a? Deebiin kenna 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu gatii b argannee jira. Maal fayyadamneeti? Remainder theorem fayyadamuudhaan gatiin b meeqa ta'e? 7 ta'e jechuudha. Inni itti aanu immoo b maal jedha? Find the value of a in the b such that when x cube plus ax square plus bx minus 9 is divided by x plus 1 in the x minus 2 the remainder is 4 in the minus 5 respectively. Inni kun example lamaan tunniin baay'ee barbaachisuudha. Example asitti a fi b dhaan nuuf kennamtu tunniin dhugaa dubbachuudhaaf gaafii baay'ee irratti ni gaafatamtan. Gaafii baay'ee irratti fakkeenyaaf kutaa 12 yeroo geettanis isin jala naftu gaafiin akkana tunniin entraansii irratti gaafatamuu dandeettanii qormaata kilaasii irratti gaafatamuu dandeettanii jechaadha. Kanaafuu example kanneen lamaan seeraan qabatuu qabdan. Akkasuma immoo example akkanaa kanneen maal godhuu qabdan irra deddeebitanii solve godhuu qabdan jechaadha. Fakkeenyaaf barsiisaa yeroo baasutti gaafii akkanaa kanneen irra hin taru. Gaafii akkanaa kanneen kan isa fakkaatuun riifar godhee bakka biraarraa fidachuu danda'a yookiin ammoo ofumaa isaatti maal godhuudhaan kireet godhuudhaan gaafii akkanaa kana baasuu danda'a jechaadha. Kanaafuu gaafii akkanaa kanneen seeraan qabatuu qabdan haala kamiin akka hojjetamu. Fakkeenyaaf kan yeroo jijjiirama tokko qofa kan jechaan fakkeenyaaf b qofa yeroo barbaadnu jedhu akkuma argitan equation tokko qofa nuuf kenna. Amma immoo equation lama nuuf kenne jechaadha. Kana jecha amma inni kana jechaan equation asitti nuuf kenname kana fakkeenyaaf x plus 1 dhaaf yeroo hirrutti remainder isaa 4 ta'a jechaadha. Maaliif respectively waan jedhuuf wal duraa duubaan jechaadha akkuma kaa'ametti. Akkuma kun kaa'ametti kunis akkasuma kaa'ame jechaadha. Yeroo isa kanaaf hirru ammoo equation kana yeroo kanaaf hirru remainder isaa meeqa ta'a? -5 ta'a jechaadha. Kanaaf asirraa equation lama baafachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf maal goona? Jalqaba isa kanaaf remainder theorem fayyadamuudhaan kanaatiin jechaadha. Bakka kana fakkeenyaaf +1 waan ta'eef remainder kana yeroo barbaadnutti -1 as keessa galfannee deebiin keenya meeqa ta'a? 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu f of fakkeenyaaf isa kan f of x na isa bakka buufanne jechaadha. f of -1 remainder isaa meeqa ta'a? f of -1 jechaadha. Remainder isaa 4 ta'a. F of isa kanaaf ammoo 2 fayyadamna negative waan ta'eef 2 fayyadamna jechaadha. Remainder isaa -5 ta'a jechaadha. -5 ta'a. Kanaafuu akkuma argitan lamaan kanarraa equation lama argachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf -1 as keessa galfannee hojjannu jalqaba irratti. -1 yeroo achi keessa galfannu bakka x cube -1 yeroo galfannu -1 yoo ta'a. Maaliif odd yoo ta'e negative ta'a isin jedhee jira. Inni biraa ammoo square yeroo ta'e ammoo 1 ta'a. Kanaafuu a dha yeroo baay'isnu a ta'a jechaadha. Asitti ammoo b dha yeroo baay'isnu -1 b dha yeroo baay'isnu -b ta'a. -9 equal to meeqa jennee jira? 4 jennee jirra jechaadha. Kanaafuu isa kana maal goona? a b isa lamaan kanneen yeroo walii idaanutti negative 10 ta'a. Lamaan negative waan ta'eef equal to 4 ta'a. Sanboota a b equal to kana yeroo ishee dabarsineetti idaanu meeqa ta'a? 14 ta'a jechaadha. Inni kun equation tokko isa kan naa qabattan. Inni lammaffaan ammoo 2 yeroo galchinu. Fakkeenyaaf bakka x cube kana 2 yeroo galchinee cube goonu meeqa ta'a? 8 ta'a. 8 ta'a. Sanboota 2 yeroo square goonu ammoo 4 ta'a. a dha yeroo baay'atu 4a ta'a. 4a ta'a. Sanboota ammas 2 kana bakka x kana yeroo galchinee lamaan baay'isnu plus 2b ta'a jechaadha. Sanboota -9 equal to maal jennee jirra? -5 ta'a jennee jirra. Sanboota maal goona? 4a plus 2b kanii lama yeroo walii idaanu lakkoofsota lama jechaadha. Kuni -dha akkuma argitan. Kanaafuu -1 ta'a equal to -5. Sanboota 4a plus 2b
equal to in yeroo tarii maal ta'a positive ta'a. Kanaaf as tarii maal ta'a plus 1 ta'a jecha. Yeroo olii idaanu isaan kunniin lamaan maal ta'a minus 4 ta'a. Kanaaf equationii lama arganne jirra. Equationii lama arganne jirra jecha. Kanaaf equationii kanneen lamaan maal godhuu dandeenya? Asirraa karaan tokkoffaan kanarraa fakkeenyaaf eedhaaf solve godhuudhaan bakka e gatii e san as keessa galfatuudhaan argachuu dandeenya. Yookiin ammoo equationii kanneen lama waliif fiduudhaan elimination methodii fayyadamuudhaan solve godhuu dandeenya jechaadha. Elimination methodii fakkeenyaaf haa fayyadamnu. 4a salphaan isa waan ta'eef plus 2b equal to minus 4. Inni biraa immoo a minus b equal to 1 4. Elimination method jechaan maa inni? Lamaan kana keessa fakkeenyaaf jijjiiraman as keessa jiru amma lama a fi b dha jechaadha. A fi b kana keessaa tokko balleessuudhaan maal goona solve goona jechaadha. Isa yeroo balleessinu garuu maal godhuu qabna? Equationii kanneen lamaan waa wayiitiin baay'isnee fakkeenyaaf b yoo wal qixxeessuu barbaanne b kana yoo meeqaan baay'ifne isa kana wal qixa ta'a. Lamaa yoo baay'isne kanaafuu kana equationii jalaa kana lamaan baay'isnaa jechaadha. Asitti ammoo negative waan ta'eef waliin yeroo walii idaanu baay'ee salphaadha waliin balleessuudhaaf. Kanaafuu equationii jalaa kana akkuma jirutti maal goona lamaan baay'isnaa jechaadha hundi isaatu ka jalaa kana. Kanaafuu ka gubbaa akkuma jiru barraa 4a plus 2b equal to minus 4. Kan jalaa ammoo lamaan baay'isna. 2 times a 2a ta'a. 2 times minus b minus 2b ta'a. Equal to 2 times 1 4 meeqa ta'a? 28 ta'a jechaadha. 28. Sanboota amma lamaan kanneen maal goona walitti idaana. Kan A qabu lama walitti idaana, kan B qabu lama walitti idaana, lakkoofsota lamaanis walitti idaana jechaadha. Kanaafuu kanneen lama yeroo walitti idaanu meeqa ta'a? 6a ta'a, 6a ta'a. Kanneen lama yeroo walitti idaanu 0 wal godha jechaadha. Maaliif tokko negatiifa, tokko positive waan ta'eef kanaafuu plus 0 equal to isa kana lamaan ammoo yeroo walitti idaanu meeqa ta'a? 24 ta'a jechaadha. Sanboota 6a equal to 24 ta'a. Akkuma argitan amma b'n baddee jirti jechaadha. Sanboota jahaaf yeroo hirruu asis jahaaf yeroo hirruu jahaanii baddii a meeqa ta'a? 24 jahaaf yeroo hirruu 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu a arganne jira. A erga arganne amma b argatuudhaaf equationii lamaan keessaa ka barbaanne keessa galfatuudhaan b argatuu dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana keessa yoo galchine a meeqa 4 jennee jirra. Bakka a kana 4 galfanna. Kanaafuu 4 hir'isuu baa wal qixa 14 ta'a jechaadha. Amma maal goona? 14 kana gara dabarsuudhaan b kana ammoo gara isaa dabarsinu. Maaliif inni kun negative waan ta'eef positive waan nu jijjiiramuuf jechaadha. Kanaafuu 4 14 yeroo achi as sartu negative 14 taati. B'n yeroo achi tartu positive taati jechaadha. Kanneen lama yeroo walirraa hir'isnu meeqa ta'a? Negative 10 ta'a. Equal to b. Kanaafuu b negative 10 a ammoo meeqa? 14 ta'a jechaadha. Kana keessas yoo galchitan tokkuma dhufu. Fakkeenyaaf bakka a kana 4 galchinu. 4 bakka yeroo 4 galchinu yeroo waliin baay'isu meeqa ta'a? 16 ta'a. 4 baay'isu 4 waan ta'uuf plus 2b equal to minus 4. Sanboota 16 yeroo ishi dabarsinu 2b equal to minus 4 plus minus plus sun taane asitti plus waan taateef yeroo achi tartu negative 16 taate jechaadha. Kana booda 2b equal to lamaan kan yeroo walii idaanu meeqa ta'a? Minus 20 ta'a jechaadha. Sanboota lamaaf irraa kanas lamaaf irraa sanboota b meeqa ta'a? b equal to minus 10 ta'a jechaadha. Akkuma argitan deebiin bakka lamaanittuu tokkuma jechaadha. Kanaafuu equationii lamaan keessaa ka barbaadan keessa galchitanii haala kanaan hojjetuu dandeettan jechaadha. Baay'ee salphaadha. Step isaa qofa eeguudhaan yeroo hojjettanitti deebii isaa haala kanaan akkuma argitan b'n negative 10 a ammoo 4 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan solve godhuu dandeettan jechaadha. Isa kana ammoo example a fi b dhaan hojjenne kana fakkeenyaaf kan a sanii wal fakkaataa step saniin hojjettanii kan ammoo ka b'tiin tokkuma jechaadha. Lakkoofsuma jijjiirame malee wal fakkaataadha. Kanaafuu bifa saniin solve gootanii inni itti aanu ammoo factor theorem dha. Factor theorem jechaan ammoo maa inni? Remember that in the case of multiplication of polynomials, we multiply two or more polynomials to find another polynomial. Fakkeenyaaf example kana yoo ilaallu polynomial kan argatuudhaaf polynomial kan lama waliin baay'isuudhaan isa kan argatu dandeenya jechaadha. Kana keessa isa lamaan kunniin maal jedhamani?
kun kophaa isaatti factory jedhamanii jecha lamaan isaanii factors jedhamanii waaman. Kanachaan isa kan amma factorize godhu yoo jedhamte factorize godhuudhaaf isa kanatti deebisuu jechaadha. Kanneen lamaan baay'inni isaanii kan jalqaba kanatti deebisuun factorizing jedhama jechaadha. Kanachaan fakkeenyaaf 4 baay'isuu 2 meeqa ta'a 8 ta'a. Inni kunniin amma factory meeqaati? Factory 8 kanaati jechaadha. Kanaafuu the polynomial 2x square inni kun jechaadha is called product or multiple jedhamee waamama. Kunniin lamaan ammoo factors jennee waamnaani jechaadha. Kanneen lama factor jedhaman. Factoring a polynomial means writing it as a product of its polynomial factors. Factoring jennuun kun maal inni? Haala kamiin barreessuudha? Productii polynomialidhaan baay'atanii isa nu kennanitti maal godhuudha? Deebisuudha jechaadha. The following theorem is known as factor theorem jedhamee waamama. It is very helpful whether a linear polynomial is a factor of a given polynomial or not jedha. Kanaafuu linearii nuuf kenname wayii factory polynomiality immoo miti isa jedhu beekuudhaaf inni kun factor theorem inni jennu kun nu gargaara jechaadha. Let f of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and let c be any real numbers, then if f of c 0 f of c kanachaan remainder jechaadha. Inni kun reef ilaallee jirra. F of c fakkeenyaaf isa kanaaf jechaadha. Akkuma argitan asitti negatiifa garuu nu c maal goone positive goone yeroo galchinutti remainder theorem yaadatuu qabdan isa kan hojjetuudhaaf. Remainder theorem yeroo hojjennutti 0 yookaan nuuf ta'u taate maal jennaani x minus c inni jennuun kun maalidha? Factory f of x jechaadha. Yookiin ammoo x minus c is a factor of f of x then f of c 0 ta'uu qabaachaadha. Kanachaan inni kun factory kanaati jechaan maalidha inni sun? Lakkoofsi kun f of x kun kanaaf yeroo hiramu haftee takka malee inni hiramaa jechaadha. Kanaafuu lakkoofsi kun maal jedhama? F of c kun 0 yeroo ta'etti inni kun factory kanaati jennaan jechaadha. Kanaafuu isa kana remainder theoremidhaan wal fakkaataa. Kanaafuu remainder theorem yeroo hojjennutti isan argatu dandeenya jechaadha. Show that x plus 2 is a factor of kanaa ta'uu isaa mul'iseera. Kanachaan maal goona? Remainder theorem hojjannaa jechaadha. Remainder theorem yeroo hojjennutti 0 yoo kan argannu taate remainderiin keenya 0 yoo ta'e inni kun factory kanaati. Yoo 0 hin ta'in garuu lakkoofsa biraa yoo kan nuuf ta'u taate 0 ala lakkoofsa jiran kan biraa yoo kan nuuf ta'u taate factory miti jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf maal goona? -2 galchina bakka x square kana. Square yeroo goonu 4 ta'a -2 jechaadha. San booda 5 times -2 -10 ta'a plus 6. Amma isa kana maal goona? Kanneen lamaan positive lamaan gara tokko fidannu kanachaan 4 plus 6 -10 jechaadha. Inni kun asitti bakka yoo jala dabarsine mallattoo ofii qabaata. Kan mallattoo isaa jijjiiratu mallattoo wal qixaatiin gara mirgaatti yookiin ammoo gara bitaatti yoo ta'e qofaadha jechaadha. Kanachaan asitti fakkeenyaaf 4 ma positive akkuma argitan 6 positive asittis positive uma ta'e -10 waan ta'etti jechaadha. Mallattoo wal qixaatiin gara bitaatti yookiin gara mirgaatti yoo dabarsine garuu maal ta'a? Mallattoo isaa ni jijjiirata jechaadha. Kanneen lama yeroo wal idaanu 10 ta'a. -10 gara naannoo jirti. Kanneen lama yeroo wal irraa hir'isnu 0 ta'e jechaadha. Kanaafuu inni kun factoryidha jechaadha. Kanaafuu x plus 2 inni jennuun kun factor of kanaati. Inni lammaffaan ammoo show that x plus 1 and x minus 2 are factors but x plus 2 is not factor of kanaa ta'uu isaa mul'isi jedha. Kanas maal goona? Isa kanaaf jalqaba asitti plus 1 waan ta'eef -1 as keessa galfannaa jechaadha. -1 yeroo galchinutti maal ta'a asitti? -1 yeroo galchinutti waan ta'a positive asitti 4 waan taateef jechaadha. Evenidha. San booda inni kun ammoo odd waan ta'eef maal ta'a? minus into minus ta'a jechaadha. Keessaallee alaanis minus jira keessas minus ta'a jechaadha. Minus into inni kun ammoo square yeroo goonu maal ta'a? Positive ta'a waan ta'a jechaadha. San booda ammoo minus into bakka x ammas -1 galfannaa. San booda -2 inni kun plus wal godha. Lamaan kunniin negative negative kanaafuu 1 plus 1 ta'a. Asitti ammoo -1 ta'a. Inni kunis plus ta'a kan itti aanu plus 1 ta'a. San booda -2. Amma kana keessa lamaan kunniin walitti yeroo idaanu 2 ta'a.
kunniin lamaan garuu 0 wal godha jechaadha. San booda -2 gara ni jirti -2 fidanna kanneen lama yeroo wal irraa hir'isnu 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kun faaktarii ta'uu isaa haala saniin prove godhuu dandeenya jechaadha. Inni itti aanus maal goona 2 galfanna bakka x marayyuu 2 galfanna 2 yeroo galchinu 2 the power of 4 meeqa ta'a 1 6. San booda immoo 2 the power of 3 8 dha minus asii waan jiruuf -8 ta'a. San booda 2 square yeroo goonu 4 ta'a minus waan jiruuf -4 ta'a. San booda kan nuuf hafe -2 inni kunis bakka x 2 yeroo galchinu -1 asiin jiruuf -2 ta'a. San booda -2 xumuraa kunis ni barreeffama jechaadha. San booda maal goona 16 kan yeroo wal ida'anu fakkeenyaaf inni kun meeqa ta'a 12 ta'a. Kan yeroo itti ida'anu meeqa ta'a 16 ta'a jechaadha. Kanaafuu neegatiif waan ta'aniif hundi isaaniitu neegatiif 16 ta'a. Yeroo wal irraa hir'isnu 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kunis faaktarii. Inni biraa immoo isa kanaan yeroo ilaallu ammoo inni kun faaktarii mitiin jechaa jira. Isaan showuu godhuudhaaf yookiin ammoo mul'isuudhaaf maal galfanna -2 galfanna jechaadha. Asitti poozitiif waan ta'eef neegatiif 2 galfanna bakka x. San booda lakkoofsi biraa yoo nuuf kenne 0dhaan lakkoofsi jedhamu kan biraa yoo kan nuuf kennu taate faaktarii miti jechaadha. Kanaaf maal galfanna -2 galchinu. -2 the power of 4 yeroo goonu poozitiiva ta'a. Kanaafuu 16 ta'a jechaadha. Inni kun ammoo neegatiif ta'a. Neegatiifni alaa waan jirtuuf neegatiifa baay'isuu neegatiifa poozitiiva waan ta'uuf kiubii yeroo goonu garuu 8 ta'a jechaadha. Inni biraa isa kan ammoo poozitiiva ta'a kan keessaa square yeroo goonu kanaafuu 4 ta'a jechaadha. As neegatiifni waan jirtuuf -4 ta'a jechaadha. San booda neegatiifa baay'isuu neegatiifa isiin tun alaan neegatiifa bakka x neegatiif 2 waan galchinuuf walitti +4 ta'a. San booda -2 kunniin lama 0 wal godha. Kana yeroo wal ida'anu meeqa ta'a 24 ta'a. 24 hir'isuu 2 meeqa ta'a 22 ta'a jechaadha. Kanaafuu 22 waan ta'eef inni kun 0 waan hin ta'iniif kanaafuu x plus 2 faaktarii miti jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan maal godhuu dandeenya prove godhuu dandeenya. Asitti waan irraa gannetu jira. Maayinasii xumuraa kanan barreessine maayinasuu kanan barreessine. Maal jennee jira fakkeenyaaf 2 galchaa -2 galchaa jira. -2 yeroo galchinu inni kun yeroo the power of 4 yeroo goonu 16 ta'a jennee jira. Inni kun ammoo -8 ta'a. Negatiif kana wajjin +8 ta'a jechaadha. Inni biraa ammoo the power of 4 yeroo goonu the power of 2 yeroo goonu 4 ta'a. San booda maayinasii waan jirtuuf -4 ta'e. Inni kun ammoo asitti negatiifni asiin jirti bakka x garuu 4 son ta'in asitti 4 galchee 4 son ta'in negatiif 2 galchuu qabna jechaadha. Negatiif 2 yeroo galchinu +2 ta'a jechaadha. Kanaafuu 16 + 8 - 4 + 2 ta'a jechaadha. Inni kun +4 son ta'in asammoo maaltu jira -2tu jira. Lamaan kunniin 0 wal godhanii. Inni biraa ammoo kanneen lama yeroo wal ida'anu meeqa ta'a jennee jira 24 hir'isuu 4 yeroo goonu isii tana jechaadha. Meeqa ta'a 20 ta'a jechaadha. 22 son ta'in deebiin kenna isa kana son ta'in 22 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan maal goona bifa kanaan solve godhuu dandeenya jechaadha. Inni biraa ammoo inni biraa find the number k such that x plus 1 is a factor of kana ta'uu isaa kan ibsu k kana barbaadiyadha. Kanaafuu amma k barbaaduudhaaf maal goona k akkuma argitan as keessa bakka meeqa jirti bakka 2 jirti. Kanaafuu nuti amma maal galchina bakka x hundayyuu -1 galchina jecha. -1 yeroo galchinu resultiin keenya maal nuuf ta'uu qabu jennee hojjenna equal to 0 goone hojjenna. Maaliif factory kan ta'u taate remainder 0 waan ta'uuf jechaadha. Kanaafuu equal to 0 jennee hojjenna jechaadha isa kana. Kanaaf -1 galchina k times -1 the power of 3 -1 ta'a k dha yeroo baay'isu -k ta'a. San booda immoo inni kun bakka x -1 galchine square yeroo goonu meeqa ta'a? Isniin galin guutum isnii barreessu fakkeenyaaf k into -1 the power of 3 plus 2 into bakka x maal galchina -1 goona the power of 2 minus 3k into bakka x mee galchina ammas -1 galchina
Sanboot plus 2 jennee equal to meeqa jennaan equal to 0 jennaan jechaadha. Factory yoo ta'e 0 ta'uu waan ta'eef remainderiin. Kanaafuu amma inni kun cube yeroo ta'u maal ta'a minus 1 ta'a. Minus 1 keedha yeroo baay'isnu minus k ta'a. Inni biraa immoo minus 1 square yeroo goonu 1 ta'a positive ta'a. Lama yeroo baay'isnu immoo 2 ta'a. Sanboot inni kun minusiin tun minusii tana maal gooti yeroo baay'attu plus gooti jechaadha isas jirtu. Kanaafuu inni kun maal ta'a plus 3k ta'a. Sanboota plus 2 equal to 0 jennaan jechaadha equal to 0. Sanboota k lamaan tanii walitti idaana lakkoofsas walitti idaana jechaadha. Kan k qabu lamaan yeroo walitti idaanu minus k plus 3k plus 2 siitana jechaadha ammas plus 2 equal to 0. Inni kun walitti meeqa ta'a 4 ta'a yeroo walitti idaanu kun ammoo yeroo walitti idaanu meeqa ta'a 2k ta'a jechaadha 2k equal to 0 jennaani 4 garas dabarfannaa sanboota 2k equal to minus 4 plus 0 ta'a. Kanaafuu minus 4 ma ta'a jechaadha over 2 2 dhaan baddii sanboota k equal to meeqa ta'a minus 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu keen 2 yoo kan ta'u taate inni kun x plus 1 kun factory kana ta'a jechaadha. Kanaafuu keen minus 2 ta'uu qaba jechaadha. Inni biraa immoo find the value of a and b in the polynomial isa kana keessatti jechaadha such that x plus 1 and x minus 2 are its factors. Factory isaa yoo kan ta'u taate lamaan kunniin maal barbaadedha? A fi B barbaadedha. Kanaafuu isa kan ammoo haala kamiin barbaadna? Akkuma barbaanne kanatti barbaaduudhaan A fi B hojjannaa jechaadha. Kanaafuu maal goona? Jalqaba irratti fakkeenyaaf isa kana galfanna. Kanaafuu x plus 1 waan ta'eef minus 1 galchine hojjannaa jechaadha. Kanaafuu minus 1 the power of 3 goona x cube waan ta'eef sanboota plus a into x square waan ta'eef minus 1 the power of 2 goona sanboota plus b into minus 1 plus 6 equal to 0 jennaan equal to 0 ta'uu maaliifi factory yoo kan ta'u taate 0 ta'a waan ta'eef remainderiin isaa. Kanaaf inni kun amma maal ta'a minus 1 ta'a kun ammoo a ta'a kun ammoo minus b ta'a plus 6 equal to 0. Sanboota lakkoofsa lama walii idaana a plus a minus b akkuma jirutti a fi b akkasuma barreessina. Kanaaf kana yeroo walii idaanu plus 5 ta'a equal to 0. Sanboota a minus b equal to 5 garas yoo dabarsinu minus 5 ta'a jechaadha. Inni kun equation tokko isa kaanii qabanna. Isa lammaffaa keessatti ammoo maal galchina? 2 galchina jechaadha. 2 yeroo galchinu 2 the power of 3 goona x cube waan ta'eef plus a into 2 the power of 2 plus b into 2 plus 6 equal to 0 goona jechaadha ammas. Plus 6 equal to 0 isa kan akka hundaan godhe x cube inni kun sirrimaa jechaadha. Sanboota maal goona 8 inni kun 4 times a ta'a kanaafuu 4a ta'a jechaadha plus 4a plus inni kun 2b ta'a 2b plus 6 equal to 0. Sanboota lakkoofsa lamaa wal idaana 4a plus 2b kan lama yeroo wal idaanu meeqa ta'a 14 ta'a jechaadha plus 14 equal to 0 ta'a. Sanboota 4a plus 2b equal to minus 14 ta'a jechaadha equal to minus 14 isa yeroo chitaru minus 1 ta'u. Sanboota lamaaf haa hirru isa kana salphisuudhaaf maal goona lamaaf haa hirru kanas lamaa irraa kanas lamaa irraa kanas lamaa irraa jechaadha. Sanboota yeroo hirru inni kun 2a ta'a inni kun ammoo plus b ta'a jechaadha. Lama waan badduuf equal to minus 7 ta'a jechaadha. Inni kun equationii lammaffaadha. Sanboota elimination method fayyadamuudhaan equationii lama waliif finnee maal goona waliin balleessinaa jechaadha. Kanaafuu elimination method yeroo fayyadamnu 2a plus b equal to minus 7 jennee jira. Inni lammaffaan ammoo a minus b equal to minus 5 ta'a jechaadha. Kan ammoo waan ittiin baay'isnu tokko yoo nu barbaachisu maaliifi
Isaan lamaan kanneen yoo walitti kan idaanu taate B fi B negatiivaa fi poozitiivii waan ta'aniif wal balleessan jechaadha. Kanaaf walitti yoo idaane kuni lama yeroo walitti idaamu meeqa ta'a? 3A ta'a. Kuni lamaan 0 ta'a wal balleessa. Kana lama yeroo walitti idaanu immoo intun maayinasiidha waan ta'eef lamaanuu siintunis maayinasiidha. Kanaafuu maayinasii 12 ta'a jechaadha. Kanaafuu A equal to 3 fi yeroo hirru -4 ta'a jechaadha. A arganne jira. B argatuudhaaf ammoo maal goona? Equation lamaan keessaa kan nuti salphate fayyadamna. Fakkeenyaaf isa lammaffaa kan yoo fayyadamne A minus B equal to -5 isa jedhu kana bakka A 4 galfatuudhaan -4 galfatuudhaan -4 minus B equal to -5. Sanbooda isa kana gara isaa dabarsinu. -B equal to -5 plus 4 ta'a. Sanbooda -B equal to -1 ta'a. B dha waan ta'eef kan nuti barbaadnu maayinasii kan irraa balleessuudhaaf maal goona? Maayinasiin baay'isnaa jechaadha gara lamaanuu. Maayinasiidha yeroo baay'isnu minus times maayinasiin B ta'a poozitiiva. Minus times maayinasiin ammas poozitiiva waan ta'uuf 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu B'n meeqa ta'a? 1 ta'a. A'n ammoo -4 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan argachuu dandeenya. 4 fi 1 ta'a jechaadha. -4 fi 1 dha jechaadha deebiin kenna. Kanaafuu A'n maal jennee jirra? -4 dha. B'n ammoo 1 ta'a jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan deebiin kenna sirriidha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan maal goona? Bifa kanaan hojjetuu dandeenya jechaadha.